Hawaasa manneen barnootaa miidhaa yakkaa fi hojimaata poolisii hubachiisuun nageenya mirkaneessuu keessatti gaheen qaban olaanaadha. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti sirna torbee hariiroo jaalala barattootaa fi poolisii irratti barsiisonnii fi barattoonni hirmaatan walitti dhufeenyi hojii nageenya kabachiisuu keessatti bu'aa caalu waan qabuuf cimee akka itti fufu gaafataniiru. Yeroo kanatti poolisiin akka abbaa keenyaaf yookiin obboleessa keenyaa akka ta'e nu barsiisaa jirtu. Kanaaf barattoonni akka poolisii yookaan akka hin sodaanneef waan barsiisaa jirtaniif guddaa galatoomaa. Wanti kun akka hin dhaabbanneef akka itti fufu barbaada. Poolisii ta'uun biyyaaf du'uun biyya gara fuulduraatti ceesisuudha. Silaa osoo isin as dhaabbachuu baattanii osoo inni keessanuu as jiraachuu baattanii biyyi tun darbuu hin dandeessu. Kana waan ta'eef poolisii ta'uu keessanitti baay'ee gammaduu qaba. Ana fakkeenyaa fi wanjalli yoo hojjetamu otoo argee poolisii waan sodaadhuuf itti siquun sodaadha jechuudha. Kun akka hin taamneedhaa fi jenereeshinii haaraa kanaa wajjin walitti dhufeenyi baay'een akka jiraatuun barbaada. Inni biraa immoo yaadni dabarsuu barbaadu sagantaan kun otoo dhaabbatuu baateeti. Gara mana barumsaa yoo deebine barattoota 5,000 haga 6,000 waan qabnuuf kan hundaa himnee dhugaa jiru amansiifneeti. Barattoonni hafanillee obbolowwan keessaniif obbolowwan poolisii akka ta'an dhugaa argine himuu akka dandeenyu waan akka nu gargaaru jedhaati. Ajajjuun waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii Inspektara Itti Aantuu Boontuu Silaanchoo barattoonnii fi hawaasni manneen barnootaa poolisiin nageenya hawaasaa kabachiisuuf qofa kan hojjetu ta'uu fi barattoonnis hojii nageenya mirkaneessuu keessatti poolisii cinaa hiriiruun tumsuu akka qaban dhaamaniiru. Magaalli keenya nagaa akka taatu hojjetaan hojii idilee isaa akka hojjetuuf barataan nagaan baratee gara maatii isaatti akka galuuf daldalaan daldalee akka qabeenya horatuuf hawaasni hundi tajaajila barbaadamu akka argatuuf poolisii magaalaa keenyaa yeroo kamuu caalaa qorra aduuf rooba osoo hin jedhe uummata isaatiif hojjechaa kan jiru ta'uusaa ragaan uummata keenya. Poolisiin haala qofa agarsiisuun odoo hin taane fageenyatti irraa dheessuu odoo hin taane itti dhiyaatanii eeruu kennu obboleessa isaanii ta'uu beekanii barattoonni guyyaa irraa asitti argaman kun kanaan booda barattoonni akka mana barumsaa ta'anii barataniif dhugaa dubbachuuf odoo qaamni kun hin jirre bahanii galuun illee akka hin danda'amne hubachuu hin danda'u. Sammuun isin bira jiru boru biyya kana bulcha biyya kana dhaala nu bakka buutan jennee abdii waan qabnu guyyaa kana isin waliin gammachuu qoodamuu murteessine. Barattoonnii fi hawaasni manneen barnootaa tajaajila poolisiin hawaasaaf kennamaa jiru daawwachuun walitti dhufeenya poolisii fi barattootaa daran kan cimsu ta'uu kan himan itti gaafataman kutaa olaanaa qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Inspektar Olaanaa Kadir Jiboo fi itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii Obbo Abdii Huseeni. Kaayyoon poolisii namni isin as jitti agartan kun waan biraa waan addaan qabu jecha isinuma eeguudha. Isin akka nagaan bobbaatanii galtan isin akka nagaan bobbaatanii mana deebitan isin eeguudha jecha kaayyoo tokkoon qabnu jecha waan addaan qabu. Kanammoo ka'een isin waliin. Akkanatti inni waliin mari'anne wal shakkii jidduu keenya jiruu fi amantaa keenya divilooppii godha jechuudha. Kanaan marii bu'a qabeessa. Mariin akkanaa kun ammoo itti fuufinsa hanga bakka isin jirtanitti itti dhiyeenyaan gadi dhufamee akka mariisifamuu danda'u illee sagantaan mijeessina. Kanaaf marii bu'a qabeessa jechuun hin danda'amaa jechuudha. Namoota fiixa bahiinsa sagantaa kanaatiif tumsa barbaachisu taasisaniifis waraqaan ragaa kennameera.